Ani dubbadda dubbadhu kaayee bakki maal goone siin jechaa jiran Abdallaa fi dhiyeenya kana wajjin dubbataan jiru jarri warra siirii qabanii sittiin deebisa siin uraamata hanqaan dhiyeessi irra gayyaa eeggata warra siirii qabu wajjin hin deemu warra siirii qabu wajjin hin deemu warri siirii qabu Linaaf hiriyaa faa dhaqa nuti siirii hin qabnu siirii nuti ni qabna maal hin beeka rabbitu beeka nuti ni qabna himi himi harka jirta himi harka jirta sittiin deebisa laala ammaa sittiin dubbadhu maaliin dubbadhani dubbadhu yee beekuun sin jedhee yaar hin beeku sirkatti yoominti siirii argee narkatti argee faayoo harkatti yoo siirii ni garte nagarre takkumaa yaal laal wanni takkittiin siraa baatee beekatte tamaa Linaafa harkatti hin arge malee siirii akkasii jiru daawwata keenya kana usuma kanallee akkuma ittiin cafaqaa of gaara kana keessatti cafaqaatuma noo hubachuu hanqinni bakka liinaa bakka Yuusuf san nageessutti yoo fenne gara Yuusuf faayoo gara sigaa jabina afaan Oromoo qulqulluu akkasitti maniin beeku awoo gara Yuusuf gara Yuusuf gara kana keessa si wajjin hin jiru duraan gara Yuusuf miti animo lakki gara Yuusuf miti Yuusuf rukutu barbaadaan jiru taayiga Yuusuf maal rukutu barbaadaa jirtaa miti والله ورانا خلت تسخن ورانا ورانا شجع فكوتي ورانا قلنا ورانا ترى كل تاب بس شجع فكوت حتى سؤال يوسف قاعد ينجز النمط إيه عادي بينو قديم نجز نسينجر نجز النمط ترى يوسف قاعد لكن سيجز النمط إيه أمريكا كذي غير تقدر برا هذا لكن يوسف نجز الجنة إيه هو فانك نقابنا نكرت تفاز خالا لا خد قولا والله ما دخلنا يوم تكاسر كنت عبد الله بس نروح أنا بربادان جد أنا بتخمر بربادان لكن سي بربادان سي بربادو قادر أنا بربادين أنا بربادان جد ركوتو في بولا يوسف جرو بربادان جرا بر لا لا مارك غير تمام سي كلامي لا ربي سخران بوك بزرا سي كلامي مارين قدينان سي كلامي مالين بليز دوران نتو مرا بربادو تنجرتو situ movie Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jiru jecha khabida wato kan bakku jecha salaman kan yaga rafla ganga tamri asibra ga usul jecha kuno kuma bekam sai bakhi zedde din be rabbi bakka sai na bazi alhamdulillah rabbil alamin salamata ga budume salamata bayda assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wakam jirtu nagada baga jiratan baga yero kana geesani sinin jira dursa kenya biraya litti dabali dame jirecha salamata wasiran ga budu khabiro yadi dabayna anja akase ju daawatu khabin kan kuno kuma bekamu isa jechu faayon jechu mata kana keessatti sabbuu darratti siirii na hidhe jechu sabbuu darratti siirii na hidhe waan takkaawuu jechu waanuma nan jeenja jechu sanuu maal itti dabalina anja haasoo waan haasawumi waan dhiifamu hin beeku jechu inni jas baay'ee jira faayon jas bidee jirti maal yoo ta'e garuu kaleessa Suleyman jechu nuti laa qabadhe Suleyman akka malee godhan nuti barbaannu silaa sammuu isaa jijjiirree jechu Yuusuf ajjeesuu barbaannu Suleyman jechu akka malee nu gooti faayoon kaleessa jechu silaa isin nu biraa deemuu baatte daa'ima fuutee jechuusin baatee tarte Yuusuf biratti achuma Yuusuf bira baay'ee tarte jechuudha ani ammoo cafaqatu maraa jechuudha guyyaa guutuu halkan guutuu na tumaa bulan jechuudha eega guyyaa meeqarraa cafaqaadhaa mudhiin irraa baasan jechuudha mudhii tana jechuudha adda qatana godhanii mudhiin walitti na jirtu jechuudha daawwatu kan saniifuu amma kana jechuudha qabadhee harkadhe yoo kana ammoo kara takka lafan kaa'u jechuudha amma asirraa fuudhee eessattiin hin deema daawwattoota keenya gurbaa kana fuudhee jechuudha iddoo Yuusufii fi faayoon faan jiran jechuudha daa'imallee faayoo harkaa qaba daa'imanii akkuma argitan sanii faayoo harkaa qaba liinaan bu'aa jirti jechuudha gaara ka'ee deemtee barbaadaa jirti nuti jechuudha isaan duuba kanaan akkas gamas jiran fagoo jiranii isaan biraa laallee asirraan naaf inni jechuudha baanee jechuudha gurbaa kana asirraan fuunee asirraan baanee deema jechuudha bu'a amma yoon Yuusuf bira si geessu Yuusuf maal godhe suufi na rukuttaame yoon qawwe shukkutii yoon si kanneen ajjeeftaame waan takkaa yuun beekutu daawwattoota garuu maaliif jettanii boolla kam jira Yuusuf boolla jiru feeta aboo hiyyaan kun na shawwataa jiru bajjeesu abboon ageessi baaqee deemee bakkuma inni jiru laala bakkuma inni jiru waan hin godhu na sobee isa ammaan bira si geessaa bara kai reen deemna amma nu gaas maa ariifatee suuta deemna akkasitti daawwattoota keenya ni ariifataa kan Yuusuf bira ammuma nageessi jechaa jira inni ammumatti deemee Yuusuf bira dhaquu barbaada jechuudha maaliif yoo ta'e ani ammoo akkuma beekamu Yuusuf jechuudha duraan ni ajjeefna jennee kaane maaliif garuu amma xiqqoo irraa lashi goone maaliif irraa lashi goote yoo ta'e hanqa inni jechuudha khayriyaa liina ilmaan liinaa keessa nama takka dhiiga irraa buusee nama takka miidhutti akkanatti jechuudha isallee dhiiga irraa buusu yaanu yookiin isallee ajjeesu yaanu jechuudha garuu amma wanni isa itti jabaate qoonqoon garuu qoonqoon laaffiftee jechuudha waan takka hin beeku jechuudha qoonqoodhaan laaffatee jechuudha kalaas ba'uu mala akka jechuudha daawwattoota keenya maaliif yoo ta'e ammaan tana akkanatti dhoowwinee yookiin miinee ajjeefnee lubbuu keessaan baafnu tumneetuma lubbuu itti guraaree jechuudha illaa garaa buusu yaana jechuudha cafaqaa ta'e saniin jechuudha akka inni miidhamu yoo fayyisan illee nu jira jalattiin sun jechuudha dawaa meeqaa yaati kalee isaa Suleyman takkittumaan qabdee liinaan jechuudha dawaa san sammuuraan nayitee Suleyman
fayyiftee jirti jechuudha. Amma maaliif yoo ta'e isa asirraa fuudhee jechuudha. Garuu amma dheeyinee hin miinu jechuudha. Hedduu hin miinu hanqa jechuun inni khayriyaa fi diinaa keessaa nama takka dirqama ilmaan liinaa keessaa nama takka dirqama ajjeesu ilmaan liinaa takka nu bira jirti mubaarakiitu jechuudha. Liinaa bira jira malee daabni xiqqoon nu harka jirti jechuudha. Edda bishaan obaasaa bulle waan obaafnu dhabnee jechuudha. Qoonqoon wantoota keenya maaliif yoo ta'e amma isa asirraa fuudhee jechuudha. Laga kana keessa akkasuma deeme faayoo bira geesse jechuudha. Ugga faayoo bira geesse faayoon waa isa miitee khalaas isaa beeka jechuudha. Faayoo beeka jechuudha. Inni isa ammoo yoo Yuusuf tumuu baate hojii dhugurti dheeni. Yuusuf dhagaa fudhatee duydarra kaa'uu baannaan rakkoo isaatu qaba jechuudha. Bakka faayoon jirtu sana amma deemnee jechuudha. Karaa faayoon jirtutti jechuudha. Barbaannee dirqama itti dheene achiin isa anfaayootti geesse jechuudha. Bakka ittiin isitti bakki isin natti kootu jettisan hin teessu. Yoo ammaa sirna kootu jette faayoon boodee bakka biroo teessu. Yoo boodee bakka biroo bakka sirna kootu jette bakki itti jijjiirachaa deemte jechuudha. Dhalaalee ofirraa eeguu jirti. Khayriyaa fi liinaa ofirraa eeguu jirti. Isaan maaliif yoo ta'e nu jala afaan jira jechuudha. Hallayyaa san keessaa baanaan amma sanuu Yuusuf gurbaaf Suleeman nu jala fayyisanii kanaan nu harka jira jechuudha. Amma isaan kanaaf faaya ofina barbaadaa jiranii hay na dura deema hayya. Deema bakka faaya jirtu sun deena. Kana deemna. Suuta gajji. Lan gorgorettee ammaan shitte dibee isaa lan gorgoraa ramadaa kana fudhee mataa si akka sii galaame jiigan gajjii deemnee ammas gubbaa nama garte babbatachine ni beekame waraana keenya gaara kana keessa jira arabuun taa jiraame as keessa gubbaa nama garte jettee afaan bannaan as jedhee beek ramadaa kana sirra faayidee tamam sirra qotanii maanaati bineensa kanas basiidhaan ati barsiisaas waan taate malee amma gara keenya jirtaame ati amma gara eenyu diree inni akkami gaa gara keetti wajjin deemaa jira maaliin balleessu eegaa inni akkami afaan baafadhu angara keessanii ji angara nama taatanii wallaalte duraan gara keessa deeman gara keenya kamaal ani duraan gara Yuusufee maaliin godhe gara Yuusufee qaafaa gara sigal jabinaa afaan Oromoo qulqulluu akkasitti maniin beektu Abon gara Yuusufee miti gara Yuusufee gara kana keessa si wajjin hin jiru duraan gara Yuusufee miti animo lakki gara Yuusuf miti Yuusuf rukutu barbaadaan jiru taaget Yuusuf mara rukutu barbaadaa jirtaa miti wallaa waraana kanatti isa kana waraana kun asicha faguuti maal goonaa waraanatti nagenni tabbata gosa asicha faguuti hattu duraan Yuusufeetiin ajjeesu hin deemtu ati beenu ko deemne ajjeesina siin jedhee na ajjeesu hin deemtu duraan Yuusufeetiin lakkan si ajjeesu hin deemne amma harka kiyya kee jirta katana barakaata takkaa Yuusuf ajjeesu jenne eenyu waa afaan gad dhagaanaan akkanatti afaan si haalaadha rakkaatu goonaan wallaa uummata kanaa si yoo takkaa si rukute abdallaa bas na rukutuudhaan na barbaadaa jirtu anaa miti kan barbaadaa jirtu lakkan si barbaadaa si bari dubbaduu kaa duraan na barbaadu na barbaadaa jirtu rukutuuf hin boolla Yuusuf jiru barbaadaa jira barra laal amma harka kiyya kee tamaam sii galaame laal rifeensa kanaan gubbaa jiraate sii galaame maaliin godheennaan sii galaame maaliin balleessu duraan natu muraa na barbaadu jirtu situ muufii miti Yuusufii tu muufiin barbaadaa jirani mani dhakaa haraa jira hay gabbi buyi gad hella yaa gabbees dhakaa jira haa deemu gabbi harkaan takka gabbi ciisi rahmataa guddaa fuudhee dhakaa irra fuulara mataa irra haa deemu laal sagalee qabdii beeketti nama dhakaa darbatu beeku sii galaame dhakaa duuba kanaa nuti darbaa sagalee waliin qabu maayyoon dubbaddoon uskaa ugaanu siin jee laal ni laal nama duuba kanaa dhakaa darbatu sii galaame akkamatti tajaajila jettee maalitti godha dhagaa dhagaa namni yoo dhufe dhoodhaan eenyu waraana keessa malee namni biraa jira jaabuu yookiin Suleeman ta'a Abdallaan si biraa deemu yoo Suleeman sun dhufe dhagaadhaan dhaye siyaasaaf dhagaa jiru naannoo kana taa'u garan jira Yuusuf Suleeman keessa jira Suleeman ati beeyta amma boolla Yuusuf jiru nun geessitu boolla Yuusuf jiru Sudaan si keessaa booda maddu taa'e maal taa'e usin dubbatini nama wayii gamana jedhamu beeku fuulli cufatanii jiranii usin dubbatini afarti kitti jedhamu tamaam sii galaame afurri yoo ta'in baay'ee hamadaa mataa irratti wallaahi siraan kaan hamadaa waa tokko dubbadhu
Bola Yusuf jiru qofa nagee. Ati bar silaa kanuma akkanuma mataa kana fuudhee mataa irra kaane. Amma dura Yusuf numaa akkasitti bakka Yusuf jiru nagee sinaa jette. Amma dura gaara kana keessatti waan na godhaa turte ni dagatte. Ni dagatte. Maa tokko yoo nama hin goone. Hayyee Liinaan maal Abdullaa maal godhe sitti Liinaa biqilaa maal sin jedhetti gaara kana keessa siif Suleemanii guyyaa meeqa yaa jettanii guyyaa meeqa. Rakkeen waa tokko ni gochuu as keessatti. Aboo dubbadhu qaayee guyyaa meeqa isin maal godhaa isin hin jedhe. Bola Yusuf jiruun barbaadaa jedhani. Yoom. Amma kaleessa dheengadda. Aboo dhamaa bara dhamaatee jirti amma siiriidhaan faayuun siirii si godhe si dhamaaftee jirti. Maaliin balleessiree maaliin godhe? Maaliin godhe? Nama tokko yoo miine. Miine? Gaafa duraanis yoon harkite akkam na godhuu deemte na tumuu deemtaa? Gaafa kam? Duraan gaafa osoo dheengate dura. Rakkeen takkuma. Kaleef dheengate dura maal jechaa turte? Yusufin barbaadaa malee sin barbaanne. Sumaa baraan fiidee daawwadheetiin jira oljii dha kanaan fuula keessa kaan oljii dubbadhu yee maal godhaa isin jette defe mistira isaanii takka kan ammaa sitti lafan dhaqe. Hanjara kamii? Liinaa fi Khayriyaa Abdallaa maal godhaa jechaa jira Abdallaa fi Faayoo maal godhaa jechaa jira. Anuma akkalees si wajjin rukutaan turreen Khayriyaa fi Liinaa maaliif? Achi dura guyyaa achi dura maal si jechaa jira. Torbee jala keessa. Guyyaa achi dura immoo boolla Yusufin barbaadaa ture haala namaa tokko jiru. Boolli Yusuf maal godhu barbaadaa ture? Namni waa tokko natti. Maal godhu? Aboo dubbadhu kaa maal godhu maal? Liinaa fa'aa warra siirii baatanii deeman. Aboo dubbadhu kaa dubbadhu ayyee dubbadhu. Maaliin dubbadda? Dubbadhu kaa eessa bakka maal godhu si jechaa jira Abdallaa fi wanta dhiyeenya kana. Jara wajjin dubbataan jiru jarri warra siirii qabanii. Sittiin deebisa siin uraamata hanqaan dhiyee sirra gayyaa soo eeggadda. Warra siirii qabu wajjin hin deemu warra. Warra siirii qabu wajjin hin deemu. Warri siirii qabu eenyu? Liinaa fa'aa. Liinaa fi eenyu? Liinaa fi Khayriyaa fa'aa dhaqa. Nuti siirii hin qabnu mi? Eenyu? Siirii nuti ni qabna. Maaliin beeka rabbitu beeka. Nuti ni qabna himi. Beekureen maaliin beeka? Himi na harka jirta. Hin beeku inni. Himi na harka jirta. Sittiin deebisa laala ammaa sitti dubbadhu. Maaliin dubbadhani? Dubbadhu ayyee. Beekuun siin jedhee yaara. Hin beeku. Sirkatti yoominti siirii argee. Narkatti argee. Faayoo harkatti hoo siirii ni garte? Ni agarre takkumaa yoo Laal wanni takkittiin siraa baatee beekatte tamam. Liinaa fa'aa harkatti hin arge malee siirii. Akkas jechuudha hawwata keenya kanallee akkuma ittiin cafaqaa ofa gaara kana keessatti cafaqaatuma na oofachuu hanqinni bakka Liinaa bakka Yusuf sana geessutti yoo fenne seechi geessinee jechuudha goota sanatti Yusuf yoo jechitti awwaallee itti danda'aati. Kanallee sammuun isaa waa takka likkiirraa deemtee jirti jechuudha sammuu isaa likkiirraa ooftee jirti. Asitti anuu iyyuu dhagaa kanaan mataa isaa buruusaa jira. Sii galaame? Qaalii kiyya gootaame amma? Qaalii kiyyaa dalagaame? Waan ati jettan hojjeta. Yallaa kan dura deemu. Kayde Allayyaa Yusuf jiru san keessatti hirkisi awwaalaa deemu. Eega dalagaa ta'e. Yallaa deemna dura. Bakka Yusuf jiru nageessi. Sii galaame? Ottu waan itti bareessu. Madoole akkuma daa'imaaatti olii gadi Duraan Yusuf ajjeesuuf yaala. Amma hoggaa itti dhaite inni nuus hin dhiisu. Itti dhiyaannee jira amma bakka inni jirutti itti dhiyaannee jira. Duraan siin Yusuf ajjeefnaan jedhe amma Yusuf hin ajjeefne. Sii galaame hanqa inni Khayriyaa fi Liinaa dirqama ajjeesutti amma Liinaan amma dhufti faallisaa ilmoodhaan faayoo fudhattee amma lafa jechaa dhufe. Saniifuu bakki itti nangaa. Asumaan ta'a. Yoo nagaa isiin jabaleen kaata asumaan taa'in akkami? Afaan Oromoo osoo sitti himaa jiru inni nuus hin dhiisu dhagaye. Achirra teessee waardiyaa taata. Yoo Liinaa fi Khayriyaa fi Suleeman dhufan dhagaadhaan mataa adda yaafta. Yusuf eenyu duratti arge? Anaa sitti agarsiisa Yusuf. Bakka inni jiru si geessa amma. Sii galaame hin ajjeefnu hanqinni jara ajjeesu. Jarattiin amma lafa jechaa dhufti. Sii galaame ka'anii sarkaa bee faayuu sarkaa baate nam takka isaan harkan jiru. Ka'e suutaa siraan dhokochaa ni lateen tamaa. Jarattiin amma naannoo kanarraan dhabamu ni beeytaame Yusuf barbaadaa jiran gaara kana keessaan dhabamu. Kana jala idaa asirra maxxanaa uffatu. Ahaa qabadhu harkatti yoo barre mataa adda yaabdee filaatu. Eenyu fa'aa? Bishaan illee yoo dheebuu si qabdi. Qabadhu harkatti yoo dheebuu si qabdi dhuyita. Qulqulluudha. Qulqulluudhee dhuyita deema. Naan dheengita hin jiru. Suleeman lakkootu kana jala ta'a amma isaa akkanaan yeroo kana Suleeman gaara jala taa'anii beeknaa.